Akka Yahudaan odeessituu miti meegaa faddaa seera Islaamaa keessatti Islaamni mirga namaa dhiiba jechuu himti. Jechi kun faallaadha dubbiin kanaa miti Islaamaaf nageenyi mallattoo isaati yoo haqqii mirga isaa hin dhiibaminitti mirga ofii falmachuun nama tuquu miti. Roorroo dadhabatee loluun haqa isaati ashabbaara yoonim diddaa gabrummaati akraarummaa miti haqa qabateeti. Siilas namni nama rafsu nama faarsaa miti mammaa isaan beekamaa dubbii dhugumaati. Kan gabroomaniif rabbii khaaliqa hundaati taayitaan kan saati mootii rabbal mawlaa nutti arjoomi kenna keetu caalaa. Bara akka Yahudaan odeessituu miti meegaa faddaa seera Islaamaa keessatti Islaamni mirga namaa dhiiba jechuu himti. Jechi kun faallaadha dubbiin kanaa miti Islaamaaf nageenyi mallattoo isaati yoo haqqii mirga isaa hin dhiibaminitti mirga ofii falmachuun nama tuquu miti. Roorroo dadhabatee loluun haqa isaati ashabbaara yoonim diddaa gabrummaati akraarumaa miti haqa qabateeti. Siilas namni nama rafsu nama faarsaa miti mammaa isaan beekamaa dubbii dhugumaati. Kan gabroomaniif rabbii khaaliqa hundaati taayitaan kan saati mootii rabbal mawlaa nutti arjoomi kenna keetu caalaa. الله يا الله الله نعم المولى نترجمي كأنك تجعلا. الله يا الله الله نعم المولى نترجمي كأنك تجعلا.